Akkam jirtu hordoftoonni chaanalii Dhaloota Kumii viidiyoo keenya kanarraatiin tiishoo yookaan diigala ilaallaa. Gara viidiyoo deemuu keenyaan dura chaanalii kanaaf keessummaa yoo taatan sabskiraayib gochuudhaan mana keenyatti dabalamaa. Akkasumas viidiyoon kun namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik gochuudhaan eegalaa. Kallattumaan gara viidiyootti deemna. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne afaanuma keenya katabne. Egaa tiishoo yookiin diigala jechuun jechoota hiika lama qaban walitti fiduudhaan jecha hiika qabu tokkoo fi jecha baay'achuu yookaan danachuu danda'u uumuu jechuudha. Tiishoo yookaan diigala jechuun. Egaa jechi diigala jedhu kun gaalee diigee gala jedhu irraa kan dhufe yeroo ta'u, yaadrimeen isaas jechoonni lameen hiika qaban caasaa isaan duraan qaban diigee caasaa haaraa uumuu isaarraa kan ka'e diigee gala jedhamee moggaafame jechuudha. Haaluma kanaan diigalli yookaan tiishoon jechoota lama kan hiikaan garaagara ta'an walitti fidnee jecha hiika qabu tokko yeroo ijaaru jecha saniin jecha tiishoo yookaan diigala jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jecha suuraa jedhuu fi jecha sagalee jedhu yeroo walitti fidnu suur sagalee jennee tiishoo akkanatti uumuu dandeenya. Suuraa ida'uu sagalee suur sagalee yookaan isa ingiliffaadhaan viidiyoo jennu kana suur sagalee jennee tiishoo akkanatti uumuu dandeenya jechuudha. Gara biraatiin seenaa ida'uu qabeessa. Seenaa ida'uu qabeessa. Walitti fidnee jecha tokko yeroo uumnu seena qabeessa. Seena qabeessa jennee jechoota hiika lama qaban lama irraa jecha tiishoo jennu kan hiika addaa qabu tokko yeroo ijaarru diigala yookaan tiishoo jennee waamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya sadaffaa yeroo fudhannu mataa ida'uu duree. Mataa fi duree yeroo walitti fidnu mata duree. Mata duree jennee tiishoo akkanatti uumuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya armaan olitti ilaalleerraa fakkeenyaaf suuraa fi sagalee jennee fudhannee turre suur sagalee. Isa kana yeroo danoomsinee waamnu suur sagaleewwan jennee danoomsuu dandeenya. Inni lammaffaan immoo seenaa qabeessa kan jedhu kana seenaa qabeeyyii. Seenaa qabeeyyii jennee danoomsuu dandeenya. Mata duree kan jedhu kana immoo mata dureewwan jennee akkanatti danoomsuu dandeenya jechuudha. Egaa jechoota tiishoo karaa lamaan dhiyeessuu dandeenya. Tokkoffaa sarara xiqqaa fayyadamuudhaan gidduu jechoota lameenii sarara xiqqaa fayyadamuudhaan dhiyeessuu dandeenya. Akkasumas sarara xiqqaa osoo hin fayyadamiin walitti siqsuudhaan barreessuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf jecha saba jedhuu fi jecha lammii jedhu yeroo walitti fidnu sab-lammii jennee tiishoo uumuu dandeenya. Isa kanaas yeroo barreessinu isa sab jedhu kana erga barreessinee booda sarara xiqqaa barreessinee saniin booda lammii jennee sab-lammii akkanatti barreessuu dandeenya. Yookiin immoo sarara xiqqaa osoo hin fayyadamiin sab jennee erga barreessinee booda lammii jennee itti fufuu dandeenya jechuudha. Karaa lamaan akkanatti barreessuu dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee seerri tiishoo uumuu tokko tokko immoo sarara xiqqaa akka hin fayyadamne nu godhuu danda'a. Fakkeenyaaf isuma diigala jedhu kana yeroo ilaallu jecha diigee jedhuu fi jecha gala jedhu irraa kan uumame yeroo ta'u, jecha diigee jedhu keessatti sagaleen inni dhumaa gaa fi eedha. Jecha gala jedhu keessatti immoo sagaleen jalqabaa gaa fi a ga jedhu waan ta'eef gee fi ga kan jedhu kana sagalee tokkichuma fudhannee sarara xiqqaa osoo hin fayyadamiin diigala jennee akkanatti barreessuu qabna jechuudha. Sarara xiqqaa fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Gara biraatiin diigee fi gala jechoonni diigee fi gala jedhan hundeen jecha diigee jedhu diig kan jedhu yeroo ta'u, jechi lammaffaan jechi gala jedhu kun immoo qubeen inni jalqabaa gaadha waan ta'eef isa diig jedhu fudhannee kan itti aanee dhufe gaa fi hundeen jecha diigee jedhu
diik waan ta'eef gaan lameen walitti aanee dhufa waan ta'eef sarara xiqqaa fayyadamuu hin qabnu. Gaan lameen keessaa tokko fudhannee tiishoo akkanatti ijaaruu dandeenya jechuudha. Tiishoo keessatti sarara xiqqaa kan fayyadamnu yoo ta'e seerri hordofuu qabnus ni jira. Kunis jechoota walitti dhufan keessaa jechi inni jalqabaa dubbachiftuu dheeraadhaan dhuma yoo ta'e dubbachiftuu takka biraa hambisuudhaan sarara xiqqaa fayyadamnee isa jecha lammaffaa itti fufuudhaan barreessuu. Inni tokko kana. Inni lammaffaan immoo jechi jalqabaa dubbachiftuu tokkoon kan xumuramu yoo ta'e dubbachiftuu sana haaqnee sarara xiqqaa fayyadamuudhaan gara jecha lammaffaa deemnee jecha lammaffaa barreessuudha jechuudha. Seera lamaan kana eegnee jecha tiishoo uumuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa, ida'uu, qabeessa. Jechi seenaa jedhu dhumarratti dubbachiftuu lama qaba. Kanaafuu dubbachiftuu takka haaqnee sarara xiqqaadhaan bakka buufnee jecha lammaffaa barreessina jechuudha. Kanaafuu seenaa, ida'uu, qabeessa, seena qabeessa, seena qabeessa jennee tiishoo akkanatti ijaaruu dandeenya. Fakkeenya lammaffaa yeroo ilaallu roga, ida'uu, sadii. Roga fi sadii. Jecha roga jedhu yeroo ilaallu dhumarratti dubbachiftuu takkaan dhuma. Kanaafuu dubbachiftuu takkitti san haaqnee sarara xiqqaadhaan bakka buusuudhaan jecha lammaffaa itti fufna jechuudha. Roga, ida'uu sadii, rog-sadee. Rog-sadee jennee tiishoo akkanatti uumuu dandeenya jechuudha. Egaa hordoftoonni keenya waa'ee tiishoo yookaan diigala hangana erga jennee booda gaaffilee tokko tokko ilaalaa kan wajjin hojjennu ta'a. Ammallee nu waliin tura. Egaa gaaffiin inni jalqabaa jechoota asitti barreeffaman kana duubaanis ta'e fuulduraan jecha biraa ida'uudhaan tiishoo uumuudha. Kan isin yaaltan koomentii irratti na barreessitu. Isa jalqabaa yeroo ilaallu mataa jedha. Jechi mataa jedhu kun akkuma agartan dhumarratti dubbachiftuu lamaan dhuma. Kanaafuu dubbachiftuu takka biraa haquudhaan sarara xiqqaa fayyadamnee jecha biraa itti ida'an jechuudha. Kanaafuu mataa jedha. Mata duree. Mata duree jennee jecha duree jedhu kana itti ida'anii tiishoo mata duree jedhu kana uumuu dandeenya jechuudha. Jechi inni lammaffaan luga jedha. Kanaafuu gara duraatiin itti ida'ana. Jecha seera jedhu yoo itti ida'ane seeraa fi luga. Jecha seera jedhuu fi jecha luga jedhu walitti fidnee tiishoo uumna jechuudha. Kanaafuu akkuma walitti baranneetti jecha seera jedhu kana yoo ilaalle gara xumuraatti dubbachiftuu takka qaba. Kanaafuu seera tiishoo keessatti dubbachiftuu takkaan kan xumuramu yoo ta'e jechi jalqaba dubbachiftuu san haquudhaan sarara xiqqaa itti ida'anii jecha boodarra galu kana itti ida'an jechuudha. Kanaafuu seera kan jedhu kana seer jennee kan itti aanu immoo luga jedha. Seer luga jennee tiishoo akkanatti ijaarraa jechuudha. Inni sadaffaan immoo lubbuu jedha. Gama boodaatti itti ida'ana. Jecha qabeeyyii jedhu itti ida'anee jechi jalqabaa lubbuu ta'a. Kan itti aanu immoo qabeeyyii. Kanaafuu jechi lubbuu jedhu dhumarratti dubbachiftuu lama qaba. Kanaafuu dubbachiftuu takka haaqnee sarara xiqqaa itti ida'anii jecha qabeeyyii jedhu itti ida'ana jechuudha. Walirratti lubbu qabeeyyii tiishoo lubbu qabeeyyii jedhu nuuf kenna jechuudha. Inni dhumaammoo lammii jedha. Kanaafuu gara duraatti itti ida'ana. Jecha saba jedhu fudhannee lammii biratti ida'ana jechuudha. Gara tiishootti yeroo jijjiirru jecha saba jedhu dubbachiftuun dhumarra jiru tokko. Kanaafuu dubbachiftuu sana haquudhaan sarara xiqqaa biratti ida'ana. Sanaan booda jecha lammii jedhu biratti ida'ana jechuudha. Walirratti sab lammii jennee
tiishoo akkanatti ijaaruu dandeenya jechuudha. Gara gaaffii lammaffaatti yeroo ceenu jechoota armaan gadii keessaa jecha tiishoo kan hin taane isa kamii jedha? A. Xiinsammuu. B. Miiljala. C. Mootummaa. D. Mata jabeessa. Kanneen keessaa kan tiishoo hin taane isa kamii kan jedhu deebii yeroo ilaallu filannoon A irratti kenname xiinsammuu jedha. Kun egaa akkuma ilaaltanitti jecha xiinxala jedhuu fi jecha sammuu jedhu walitti fidnee tiishoo xiinsammuu jedhu uumnee jira jechuudha. Kanaafuu kun tiishoodha waan ta'eef jecha tiishoo hin taane barbaadaa jirra. Kun deebii ta'uu hin danda'u. Filannoo B irratti yeroo ilaallu immoo miiljala jedha. Jechi miiljala jedhu akkuma agartan kana jechoota lamarraa kan walitti dhufee ijaaramedha. Jechoonni kunis miila fi jala kan jedhan yeroo ta'u, walitti fidnee tiishoo yeroo ijaarru miiljala jennee dubbachiftuu dhuma miila jedhu irra jirtu kan haquudhaan jecha lammaffaa jala jedhu kan biratti daanee miiljala jennee akkanatti kan ijaarru ta'a jechuudha. Kanaafuu kunis tiishoodha waan ta'eef kunis deebii ta'uu hin danda'u. Jechi filannoo C irra jiru immoo mootummaa jedha. Kun jecha tokko kan of danda'edha. Kun tiishoo ta'uu hin danda'u waan ta'eef deebiin inni sirrii C'dha jechuudha. Filannoo D yeroo ilaallu akkuma agartan kana jecha mataa jedhuu fi jecha jabeessa jedhurraa walitti dhufee mata jabeessa jedhamee kan barreeffame kun tiishoodha jechuudha. Kanaafuu deebisaan keenya deebii filannoo C'dha jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti ceenaa waa'ee jecha tiishoo kan sirrii ta'e isa kamii jedha gaaffiin. A. Jechoota hiika adda addaa qaban lamarraa walitti dhufuun jecha hiika lama qabu uuma. B. Jechoota hiika adda addaa qaban lamarraa walitti dhufuun jecha addaa hiika tokko qabu uuma. C immoo hima of danda'e tokko kan uumudha. D. Deebiin sirriin hin kennamne jedha. Kanneen keessaa deebiin sirriin isa kam? Egaa akkuma dura ilaaletti tiishoo yookaan diigala jechuun jechoota lama kan hiika garaagaraa yookaan hiika adda addaa qaban lamarraa walitti dhufee jecha of danda'a kan danoomuu yookaan baay'achuu danda'u kan hiika mataa ofii qabu tokko uumuu jechuudha. Kanaafuu deebiin inni sirriin jechoota hiika adda addaa qaban lamarraa walitti dhufuun jecha addaa hiika tokko qabu uuma kan jedhu kana jechuudha. Okay. Gaaffiin inni afuraffaan hima inni lubbu qabeeyyii mancaase jedhu keessaa jechi tiishoo isa kamii jedha? A. Inni. B. Lubbuu. C. Mancaase. D. Lubbu qabeeyyii. Isa kanaas yeroo ilaallu jechi tiishoo isa kamii jedha. Kanaafuu filannoo A yeroo ilaallu inni jedha. Jechi inni jedhu kan of danda'ee dhaabbateedha. Jecha lamarraa kan hundaa'e miti. Kanaafuu tiishoo miti. Baan immoo lubbuu jedha. Kunis jechi tokko egaa akkuma beekamu tiishoon jechoota lama walitti fiduudhaan kan uumamu waan ta'eef lubbuun deebii ta'uu hin danda'u. Caan immoo mancaase jedha. Kunis jecha tokko kan of danda'edha. Jechoota lamarraa walitti dhufee hin uumamne. Filannoon inni dhumaa lubbuu qabeeyyii jedha. Kanaafuu jechi tiishoon sirriin kana jechuudha. Kan lubbuu qabeeyyii jedhu kana. Innis jecha lubbuu jedhuu fi jecha qabeeyyii jedhu kanarraa walitti dhufee kan uumamedha jechuudha. Kanaafuu deebiin sirriin filannoo D'dha jechuudha. Gara gaaffii xumuraatti deemnee jirra. Gaaffii kana sirriitti dubbisuudhaan deebii isaa koomentii irratti nuuf barreessitu jechuudha. Gaaffiinis akkana jedha. Jechoota armaan gadii keessaa jechi gadi jedhu waliin tiishoo kan hin uumne isa kamii jedha? A. Aanaa. B. Badii. C. Deemaa. D. Hojjeta. Isaan kana keessaa
jecha gadi jedhu wajjin kan tishoo hin uumne isa kamii kan jedhu koomentii irratti deebii sirrii nuuf barreessaa. Egaa viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Torbaan viidiyoo biraatiin wal agarraa. Hangasitti nagaan turaa. Galatoomaa. Abbaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenya katabne abbaanuma keenya katabne.